soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتة نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداتين هر أسنجا ولتريتشاني جر جرى لمان تقوت ولي لقدك إبيتا مال قدوف قام ديك تشوفي زمانك ناس لقدتك آمنين ديكتاني هنقلي نجرون مديكتان namni hundi wayii shaawara qabaatis sun dhugaa wayita laga dhaqanii huccuu mulqatan gurbaan saahiba isaa kanarratti waan addaa tokko arge. Maali sun? Qarxaasa hidhaa wahii waan walitti maranii mormatti diratan tokko beeytaati afaan arabaatiin ta'awiid ja'aniin. Dur yoo morma ijoollee irratti hidhan argee jira ija namaa irraa tiisa jedhanii morma godhan. Sanuma gurbaanis morma saahiba isaa irratti ta'awiid kana garraan maali kun kan mormarraa qabdu je'ee gaafate kun ta'awiidha ija hamtuu namarraa tiisa. جئ بسيف تولي بو أتي مسلمة متي وان كان رسول صلى الله عليه وسلم إران الأوركيجرا كون شركي دا وصونا مدين بيخو فكاتو أكمتي خانا مرمتي قولتي ديمتا جئين خيا دبين بايسين كون وان هماتو كلين كبو والنبرو أسخيسا جرو آيات ما قرآنا مراساتو أسخيسا جرا ربين قرآنا ساخيست قرآنا خيسا فياتو إسن فجراج خنافين فياتي يتيفتشوف آية قرآنا مري مرمت الدرد جئين هاي صاحب نساء خنما حكما قبو هدوس اتنجرجر دبي همتو تكالي أصون دبتين نغيومان وجتوري قامدك أتني غرغن دساني ديبيان قويا مراسبو دا أماس قامدك أتشوف لغت ديبيان قويا خنا صاحب نساء خنس مرمر راواق أبا إنس تاويز قدتين جرين مالي لكي دايما ميشاتك قوة هتنك أي مرمت الدرد yeroo tana saahibni isaa qarxaasa mormatti diratee ture kuni maali wanni mormatti diratte je'ee gaafannaan kana kuni deemaa bar fayyaaf gaariidha rabbiin qur'aana isaa keessatti deema keessa waan aafiyaa teessaniif gaariitu isiniif jiraa je kanaafin fayyaa tiyyatiifachuuf deema akkanatti mormatti diradhe je'een. Hayyee gawwicha rabbiin deemi faayidaa isiniif qabaa hoggaa jiru nyaadhaa jechuudha malee wahii mormatti diradhaa je'ee sagalee dallansuutiin gaafate. Anis tanumaan sin jechaa ture bara rabbiin qur'aana isaa keessatti aafiyaatu isiniif jiraa hoggaa jiru qur'aana qara'aa ma'anaa isaa hubadhaa waan inni isiniin je'utti dalagaa jechuusaati malee mormatti diradhaa yoom je'ee hikmaa ajaa'ibaatiin saahiba isaa fahamsiise. Dhugattuu hikmaa ajaa'ibaati. Rabbi warra qur'aana kana fahamee dhugaan itti fayyadamu nu haa godhu jenna. Allahumma aamin. Meegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu. Tole arri guyyaan Zulqeedaa 26 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti. Juun 3 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 26 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Torbaan dabre gaafii ulfaattuu takka isiniif dhiheessinee turre. Gaafii tana gabaabsinee irra isiniif deebina. Namticha abbaa ilmaanii tokko waraanaaf dirqiin fuudhanii deemaniin yeroo muraasa booda duutisaa dhagahamte. Eega maatiinsaa gadda dabarfatee duuti namtichaa irraanfatamteen booda jaartiinsaa nama birootti heerumte. Jaartiin isaa jaarsa isii kan duraarraa ilmaan 3 qabdi. Kaammaa irraayis ilma tokko argatte. Gaaf tokko eega irbaata nyaatanii ijoollee raffisanii booda jaarsaa fi jaartiin soofaarra taa'anii osoo TV daawwachuu jiran jaarsi isii kan du'e jedhame itti ol seene. Achitti wal qabatanii jaartiin ijjitee ollaan dirmate. Amma intalti tun akkam ta'uu qabdi? Jaarsa duraatiif deebi'uu qabdi moo jaarsa ammaa wajji jiraachuu qabdi? Gaafii tana isiniif dhiheessinee deebisaa gaafii tanaa komantii YouTube irratti nuuf katabaa isiniin jenne.
maashaa Allah nama hedduutu yaada irratti kennate ardii hundarraa guutuu addunyaarraa yaadni nu dhaqqabe viidiyoon kun komentii 400 ol qaba san keessaa 70 kan ta'u dhimma kanaa wal qabata. Yaada nama hundaa sagantaa kanarratti dhiyeessuun ulfaataadha. Yaada namoota muraasaa qofa isiniif dhiyeessinee namoota muraasas maqaa himnee bira dabarra. Sababa hir'ina yerootiif gabaabsuun dirqama nurratti ta'e. Kanaafuu akka nuti hin mufanne asumaan dhiifama isin gaafanna. Muhammad Awwal Aliyyi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayirraa akkaan ayyaadutti jaarsi duraa kallola dhaqee gale jaartiin saatanuma saati. Maaliif namichi isiin itti heerumte sunis hammi inni wajjin jiraate isaaf halaal osuma tahuu nikaansaa akka dogongoraatti ilaalama. Nikaan irratti hin hidhamu waan ta'eef jaarsa siidhaa kan duraan du'e jaanii duraa heerumte saniif deebi'uu qabdi. Inni isii hiikee waan hin deeminiif nikaansaa ni jira. Hogguma inni dhufe deebi'uufi qabdi. Boodarratti yaa obboleeyyan keenya kan sagantaa tana qopheessitanii nuuf dhiheessaa jirtan kutaa teeknika Nuural Hudaa hunda dabalatee Abul Khairii fi gaazixeessitoota raadiyoo Nuural Hudaa Usmaan Abdulaxiifii fi Farihaa Aadam jazaakumullahu khairan. Wallaahi dhugaa rabbiin natti beeku. Ani raadiyoo Nuural Hudaa kaniin hordofuu eegale hundeeffama isaarraa kaaseeti. Bu'aa lubbuu teessanii dhiiftanii bu'aa ummata keessaniitiif halkanii guyyaa wanni isin godhaa turtan yookiin shoorri isin taphataa turtan waan hamma kanaan ibsamuu miti. Rabbiin anaaf jecha gootan je'ee isin haa galateeffatu. Wallaahi rabbiif jecha hedduun isin jaaladha. Rabbiin isin haa jaalatu. Isin diin qaddamaa jirtanii duniyaan isin haa qaddamtuu nun je'e obboleessa keenya Awwal Aliyyii magaalaa Awwadaayirraa fayyaade rabbiin isaaf jecha nu jaalattise haa jaalatuu siin jenna du'aa'ii teetiis aamiin jenne kuno. Fayyinee Awustiraaliyaarraa intalti tun jaarsisii kan duraa jibbitee osoo hin taane waan du'e seetee nama birootti heerumte. Kanaaf badiin takkallee isiirra hin jiru. Dhugaa yoo dubbanne dubartiidhaaf wanti jaarsa duraa caaluun jiru. Kanaafuu jaarsa duraa saniif yoo deebite gaariidha jette. Sufiyaan Ahmad Saa'ud Arabiyaarraa akkana jedhe. Osoo si taate akkam goota jettanii nu gaafattan. Ani osoo jaarsa duraa san ta'e jaartiin tiyya duutii tiyya dhagahamtee baatuma 6 keessatti na dagattee yoo heerumte osoon haasawan dheereessiniin nikaarraa hiika. Jaarsa ammaa wajjin nagayaan haa jiraattu. Ani ammoo jaartii biroo tan baatii 6 keessatti nan irraanfanneen barbaadadha. Osoo waggaa 2 yookiin 3 na eedee heerumtee waan hin je'u jira. Amma garuu yaanni kiyya kanuma. Ijoollee tiyyaa filannoon kan warra na jala deemuu fedhuniin guddifadha. Warra isii biratti hafuu fedhu ammoo nin dhiisaaf. Fooziyaa Huseen Dubaa irraa akkana jette. Ani osoo intala tana tahee jaarsa kiyya kan duraa san waan jiru hundaa itti himee amansiisuu yaala. Akka yeroo dheeraaf isa eegaa turee fi du'a isaa dhagahee abdii muradhee akka heeruma itti hima. Yoo inni tole jedhe kanuma ammaa kana waliin jiraadha. Yoo jaarsa duraa sanitti deebi'e tarii wal dhabuu dandeenya. Kanaafuu jaarsa duraa san dhiisee kan ammaa kana wajjin jiraachuu filadhaa jette. Leellisaa Khaliifaa Galamsorraa akkaan ani yaadutti isiin jara lamaanuu tasgabbeessitee fedhinnaa isiitiin lameenirraa nama isiif ta'u filachuu qabdi. Jara lachuu wajji jiraattee gartee jirti. Kanaafuu namarra isiif ta'u isiitu beeka. Kan feetu filattee kan isiif hin taane dhiisuu dandeessi. Filannoon harkasii jirtii jedhe. Fatihaa Gannaa godina Arsii magaalaa Asallaarraa intalti badii takkas hin qabdu. Jaarsisii kan duraa du'e seetee nama birootti heerumte. Amma jaarsisii kan duraa eegaa argame nikaan jaarsa lamaan kun ni badanatti fakkaata. Kanaafuu jaarsuma duraatti deebitee isa wajji jiraachuu qabdi. Seefuddin Yaaquub Keeniyaarraa intalti tun jaarsa duraa saniif deebi'uu qabdi. Jalqabaas isa jibbitee yookiin waliigaluu dadhabanii addan baane. Odeeffannoo dogongoraatiin waan inni du'e seetee heerumte. Kanaaf jaarsa isii ka duraatiif deebi'uu qabdiin ja'a. Zainab Sheek Muhammad Saa'ud Arabiyaa irraa intalti tun jaarsa isii kan duraatti deebi'uu qabdi. Sababaan ammoo jaarsi isii kan duraa nikaa irraa qaba. Nikaa irraan nikaan hin ta'u. Kanaafuu jaarsa ammaa kana dhiistee kan duraatiif deebi'uu qabdi jedha. Falmataa Abdurazzaaq Yuusuf Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guuturraa waa hunda dura seera shari'aa eeggachuu qabdi. Akka seera shari'aan cabsinetti waan isii fayyadu filachuu qabdi. Akka yaada kiyyaatti yoo jaarsa duraarraa gammachuu qabaatte osoo isumatti deebitee gaariidha. Yoo isiin jaarsa duraa dhiiftee jaarsa ammaa kana wajjin jiraachuu filatte ilmaan sii 3 ammoo yoo jaarsi duraa fudhate intala birootu guddisa. Ilmaan haadhumaan tolti. Kanaafuu ilmaan haadhaan adda bahuun qaban. Jaarsa ammaa kana ifirraa dhiiftee jaarsa duraatti deebitee ilma jaarsa ammaarraa arkattees ifumaaf guddisuu qabdiin ja'a. Fooziyaa Zubayid Ijibti yookiin Masrirraa isiin jalqabuma heerumaaf jarjaruun qabdu ture. Garuu amma dubbiin dabartee jirti. Akka kiyyaatti jaarsuma ammaa kana wajji jiraachuu qabdi. Sababni isaa jaarsa duraa wajjin amma booda jireenya tasgabbaa waan jiraatan. Gaafa waan xiqqoo irratti wal dhaban osoo lubbuun jiruun ajjeestee nama birootti heerumte jedhee dubbii heeruma isii tana diddeebiseetti kaasa. Namalee dhiiroo biroo barte jedhee dubbiin isii waraana. Jiruun isaanii gammachuun qabaattu. Kanaafuu isiin jaarsa duraa san ofirraa dhiistee kan amma itti heerumte kana wajjin jiraachuu qabdi. Jaarsi isii kan duraa ammoo intala biroo haa fuudhu.
kun yaada kiyya jette. Xaahir magaalaa Finfinneerraa akka yaada kiyyaatti jaarsi isii Kaduraa sun namticha amma jaartii isaatii wajjin jiraataa jiru kana humnaan qabee baasuu qaba. Yoo inni dide ammoo ajjeesuu qabaa jedhe. Ajaa'iba, maaltu ajjeesuun isa gahe? Nama gariitu jira bar kadallansuun daangaa dabru. Hamaadha kun, itti fufi yaada biroo. Sultaan Khadiir biyya Faransaay magaalaa Paarisirraa gaafii Farihaa irratti ani yaanni koo dubbii keessa gabbu'anii dhugaa jirtu itti haa himaniin ja'a. Sanbooda gurbaa jalqabaa san fedhasaa haa gaafatan. Yoo inni dandahee rabbi laaffisee fi waan danda'e hunda irra dabreef duraanuu nikaasaa qabdi waan ta'eef waliin haa jiraatan. Lakkii ani isitti deebi'uun barbaadu yoo je inni nikaasaa irraa hiikee ciddaa isii eeggattee nikaa haarayaan namicha boodaa waliin jiraatuu dandeessi je'eeti yaada. Amma itti aansuun namoota yaadanuuf gumaachan irraa maqaa namoota muraasaa yaamna. Iliyaas Jibriil Finfinneerraa, Hamzaa Abdii Dirree Dhawaarraa, Aadam Lacaag Aanaa Mayyuu Mulluqqeerraa, Tuujii Abdii Aanaa Qobboorraa, Mucaaz Sheekh Abdallah Harargee Bahaa Gola Odaarraa, Haashim Bonkaa Yaaballoorraa, Abdii Aadam Abdurrahmaan Kombolcharraa, Daraarsaa Jawaar Yuunivarsiitii Asallaarraa, Abdulkariim Gammachuu Shaashamanneerraa, Muscab Abdii Muhammad Aanaa Fadisirraa, Badriyaa Abdullah Dubaayirraa, Fu'aad Yaasiin Saawud Arabiyaarraa, Mucaaz Jamaal magaalaa Laangeeyirraa, Usmaan Umar magaalaa Adaamaarraa, Najjaash Khadiir Saawud Arabiyaarraa, Xuzeyfaa Imaam Saawud Arabiyaarraa, Sumayyaa Dirribaa Joordaanirraa, Zulaalii Tamaam Hararirraa, Dammituu Dammanaa Dubaayirraa, Ayyaan Yuusuf Saawud Arabiyaarraa. Intalti tun jaarsa duraatiif deebitee isa wajjin jiraachuu qabdi. Kan boodaa kana dhiisuu qabdii ja'an. Ahmad Abdaa Keeniyaarraa, Jibriil Umar Dirree Dhawaarraa, Boonsaa Jiloo Muhammad Aanaa Gursumirraa, Xayyibaa Gammadii Saawud Arabiyaa Riyaadirraa, Ganiyyuu Naasir magaalaa Aggaaroorraa, Fadlii Sheek Muhammad Khaliif Dirree Dhawaarraa, Jawaad Abaadir Aanaa Gola Odaarraa, Zakariyaa Nageelli Booranarraa, Mustafaa Huseen Shashamanneerraa, Abdii Ismaa'il Saawud Arabiyaarraa, Hayaat Bakar Qaxararraa, Khadiijaa Umubilaal magaalaa Asallaarraa, Samiiraa Shaanqoo Kuweetirraa, Caaltuu Aliyyii Dubaayirraa, Jaziila Abbaa Raayyaa Saawud Arabiyaarraa jaarsammaa dhiistee kan duraatti deebi'uu qabdi jedhan. Khadiijaa Loloo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa, Abdulbaasit Ahmad Aanaa Daaroo Laburraa, Ibsaa Haajii Jaylaan magaalaa Shaashamanneerraa, Hawwaa Norweerraa, Dureettii Huseen Dubaayirraa, Leencoo Abdii Kurfaa magaalaa Haramayaarraa, Yuusuf Usmaan Dalloo Mannaarraa, Alii Hasan Saawud Arabiyaarraa, Bilaal Aadam magaalaa Baddeysarraa, Fadluu Jabal Saawud Arabiyaarraa, Aadam Jamaal Saawud Arabiyaarraa, Khadiir Ibraahim magaalaa Gindhiirirraa, Sultaan Huseen Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaarraa, Nuuraddiin Abbittii Kanadaarraa. Intalti tun jaarsasii Kaduraa sanitti deebi'uu qabdi. Jaarsa ammaaf irraa dhiiftee isa ilmaan sadirraa qabdu waliin jiraatuu qabdii ja'an. Zaakir Jamaal Godina Jimmaa Aanaa Sigmoo magaalaa Gawaay irraa, Reedwaan Idriis Dubaay irraa, Caaltuu Busharaa Saawud Arabiyaa irraa, Hamdiyyaa Ahmed Saawud Arabiyaa irraa, Qamaree Abdul Jabbar Saawud Arabiyaa irraa, Magarsaa Umar Awustiraaliyaa irraa, Daraartuu Abduu Dubaay irraa, Salhaddiin Muhammad Harar irraa, Tiroo Aadam Dallooman irraa. Intalti tun jaarsa duraa san ofirraa dhiistee isa ammaa wajjin jiraachuu qabdi jedhan. Abdulaziz Taajuu Aanaa Kombolchaarraa, Saadaat Muhammad Awwadaayirraa, Dr. Ahmaddiin Shaafii magaalaa Calanqoorraa, Awwal Dargaa Saawud Arabiyaarraa, Najiib Ibraahim Saawud Arabiyaarraa. Bakka tanatti filannoon tasiiti. Lameenirraa kan isiif ta'u filattee wajjin jiraachuu qabdii ja'an. Zaynab UAE irraa jara lachuu dhiistee kan birootti heerumuu qabdi jette. Khadiir Sufiyaan Ardaa Burqaa Jaalalaarraa fadhinnaa jaarsa duraatu laalama. Yoo fedhe ni deeffata. Yoo jibbe ni dhiisaa jedhe. Qajeelaa dhaqqabuu Saawuz Afrikaa irraa dubbii maanguddoon gahattee waan maanguddoon jettu jala deemuu qabdi jedhe. Namoonni yaadanuuf gumaachan haalaan hedduudha. Hunda isaanii sagantaa sanarratti dhiheessuun akkaan ulfaata. Kanaafuu namoonni yaadanuuf gumaachitanii maqaan keessan as keessatti hin dubbatamin akka dhiifamunuuf gootan ammaas irra deebinee isin gaafanna. Yaada kamtu siif ta'e himee ati Usmaan? Intalti takka jaarsi isii yoo dhabame hangam takka eeguu qabdi waan jedhu irratti khilaafa ulamaa guddaatu jira. Dubbiin tun mas'alaa fiqiiti. San sheekumaaf dhiifnee bira kunna. San sheekumaaf dhiisuu wayya dhugaadha. Yaanni kiyya dhuunfaa ammoo dubbiin harkan talaa jirti. Jara lamaanirraa kajaalattee waliin jiraatuu dandeesse. Ammoo jaarsi duraa murteessaadha. Ilmaanis irraa qabdi. Isuma sanitti yoo deebite wayyaa je'etiin gorsa. Anis hukmi shari'aa sheekumaaf dhiisee yaada kiyya yoo ibsadhu namni hundi fedhinnaa mataa isaa qaba. Bakka tanatti nama sadiitu wal dhabe. Fedhinnaan jara sadiiniitu laallamuu qaba. Jaarsi duraa maal fedha? Kan ammaa hoo maal fedha? Isiin hoo maal feeti? Eega fedhinnaan jara sadiiniitu beekame booda murtii dabarsuun laafaa ta'uu mala. Akkasi dhaggeeffattoonni yaadanuuf gumaachitan hundi keessanuu fayyaa daha. Ammaas hirmaannaan teessanitti hafuftu. Amma immoo gama qophiitti aantutti isin dabarsina. Qophiin itti aansuun isiniif dhiyeessinu qophii tafakkur Abduu Naasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توتر دفتم كوبي تفكر تمس ربي قدات أردس ولتدجاني جرم الراف غارافيم الليم غلانافيم غاركي سديمونافيم واي ربي قدا الرام وانتكو كتفكرم نام سقباب دم اسنيف قبم نوجين ترم نتيل مان نمام إيمان كينيرم ديبنم آروم سوقبنم إيمان كينيم أكسفسم كونكشنم إنترنتيتم يروتكم هاي تايم يروتكم سلو تام كنافم ربي كينيت ديبنم إدانو إسولين قبنم جبي فاتشو قبنم ربيم صدركا كيني أمميسا هند جالچسم نوميف غلن نتغلچنم جلچو تاون قبم أكما كباسم دبمرام نورغم سيستم كباسم غبرمون حقيساتم مؤمن ربي سومديسيت أمميسام دباف قدين جرم ربي ملم وان براسو داتورم فغاتارم نمني مسلما هندم غنماف غلغلم سوچي ساوندكي ستم eenyuun akka gabbaraa jirum of gaafachuu qabam oluma kaanim gajjenne ol jechuu qofa osoo hin taanim beekumsaafim jaalalan rabbii keenya gabbaruu qabnam eenyummaa rabbii gabbaraa jirrum sirritti beekuu qabnam islaamummaan amantii beekumsaan ijaaramte waan taateef rabbiin keenya jalqabama gara beekumsaatti nu ajajim rabbiin nuti gabbaraa jirrum rabbii addunyaa tanaa qofa osoo hin taanim mootim mootummaa dhugaatim kanaaf immoo ragaan guddaan warra sammuu qabuuf rabbiin dubbatem jecha qur'aana sam suuratul hadiid suuraa 57 ayatam lammaffaa irratti dubbatem innis akkana jiram mootummaan dachii fi samii kan isaatim inni isa jiraachisuufim ajjeesum rabbi waan hundarrattim dandaara jiram rabbiin malim qaamni tokkollim kan amala kana qabu in turrem in jirum in dhufusim qaamni ofii isaatiif jiraachuufim shakkaa jiraatu hundim qaama biraa jiraachisuun danda'um mootummaan dachii fi samii hundim harka rabbii jirtim mootummaan uumee ajjeesuufim dhabamsiisee argamsiisum mootummaa rabbii qofam mootummaan rabbii keenyam mootummaa ifaafim dukkanaan dhiheenyaafim fageenyaanis waan hunda argim dhaga'ee to'atum humnaafim aangoon mootummaa rabbii keenyam daangaan qabum nutim dandeetti rabbii keenyam waan nutti himameefim agarree dhageenyi qofa irraa haasofna malee beekumsi keenyam bakka dandeettim rabbiin seeraan beeknim irraa himuu hin dhaqqabnim hin dhaqqabusim garuu rabbiin keenyam eenyummaasam karaa qur'aana isaatiin nu barsiisee jiram suuratul an'aam suuraa 6 ayatam 59 irrattis akkana nuun jiram furtuun waan dhokatee jirum isa bira jiram isa malim waan dhufaa jirum namni tokkolleen beekum rabbiin waan lafarratti argamuufim waan baara keessaallim hunda beekam beekumsa isaatiin malim baalli tokkollim mukarraa citeen bu'um firiin mukarraa dukkana keessa lafa buutu hundim wanni jiidhaafim goggogaan hundinum kitaaba wahayyum ibsu keessa jiram wanti rabbii keenyam jalaa dhokatum hin jirum uumama isaa hunda beekam wantoota xixiqqum nuti beeknus ta'e gurguddaanis beekumsa isaatiin ala hin argamne beekumsa isaatiin malittis hin deemanim iji teenyam xiqqoo waan taateef uumama isaa arguu hin dandeenyum namni hundinum anguma aqliin isaa bal'atum bal'isee tafakkuram hedduun keenya garuu dagamooram rabbiin keenya subhaana wa ta'ala malaayikaan lakkoofsaan himuun ulfaatu hedduu qabam guddinni malaayikaa tokko ammam waan qalbii keenyaan yaanne bira geenyuu miti ergamaan keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee jibriil akkana jechuun nuuf ibsanim jibriil alayhi salaam koola 600 qabam kooluun isaa tokkichi kobaasam waan samii gubbaa kana jirum cufa haguuguu danda'am koolli jibriil tokkichi duumessam urjiilim adum jaafim wantoota samii kana gubbatti argaman hundam haguugim dhoksuu danda'am subhaanallah koola tokkotum waan kannin cufa haguugam waan koollim 600 haguugumum dizaayinara koola kana uumim rabbiin qofatu beekam guddinni uumama rabbii tokkichi agana eega ta'e guddinaafim bareedina rabbiihum yaanne bira ga'uu dandeenya laatam ergamaan rabbiim sallallahu alaihi wasallam ammas waa'ee malaayikaa tokko yoo ibsan akkana jiranim rabbiim waa'ee malaayikaa tokko kan arshii rabbii baadhatee jirum akka isin himu ayyamanaaf kenneeram
fageenyi fiixee gurra isaatiin agacee kuujirum waggaa 700 deemsisam subhaanallah qaama malaayikaa kana keessa fageenyi gurra agacee kuujiru qoftim agana yookaan deemsisum qaamni isaa kan hafe ammoo kan akkamii akka ta'e tilmaamuun ulfaataara arshiin rabbiihum agam guddata laatam jennim akka of gaafannu nu taasisa guddinni rabbiihum kan jiru ammoo waan sammuun keenya yaaduu danda'u miti nuti guddina rabbii qofa osoo hin taane ni'imaa inni nuu oolim irraanfannee jirra akka waan qaamota rabbiin nuuf kenne kanniin ofii kennineettim dhaadanna rabbiin nama hedduuf ija kennim garuu ija qabaachuun qoftim gahaa mitim namni osoo ija qabum waa arguu dadhabe miliyoonatu jira qola ijaa qofa qabaachuun arguu mitim rabbitum ijji sun akka argitu taasisa wanti hundim rabbi biraa nuuf kenname waan nutim ofii keenya uumanne yookiin fudhanne osoo hin taane waan inni nuu kenneen jiraanna rabbim nuttiin haajamum nutu isatti haajamam kun aqiidaa nuti beekuufim hordofuu qabnura wayita rabbii keenya gabbarru of gadi qabuu qabna boonuufim of dhaaduun nun barbaachisum bakka amma jirru kana kan geenyeefim haala amma jirru irrattim kan argamne rahmata isaatiinim arraantana muslimtoonni addunyaa keessa jiran hedduun sodaa guddaa keessa jirum warra rabbitti kafarim warra dhiham seera rabbii dhiisanim seera ilma namaatiifim biyyootam sodaachuufim waanuma nama hin sodaachifne hunda sodaatu irratti argamu silaa wantoonni kunniin waan sodaatamu malanii mitim seera biyyaa kabajuun barbaachisaara haa ta'u malee yoo seerri biyyaa seera rabbiitiin faallaatem hin fudhatanim sodaa seera ilma namaatiif jecha seera rabbii dagalitti dhiisuufim cabsuun kisaaraa guddaara seera namaa yoo cabsitim ni adabamtam ni hidhamtam ni dararamtam yoo guddatemmoo ni ajjeefamtam du'a boodammoo rabbii keetiin wal geetam yoo seera rabbii keetiin kabajjee duutemmoo ati milkaaram qabatamni ardhaan tana lafarratti mul'atu garuu nama sodaachisa sodaa seera ilma namaatiif jecham hedduun keenya seera rabbiim hirdhisaafim cabsaa jiraataa jirra namni dachii tanarra jiraatee dabrim kan amma jiraataa jiruufim kan of duras jiraatu hundim jinniiwwan hundim bineensonni dachii tanarra jiraatan allaattiiwwan samii gubbaa barrisan uumamaaleen bishaan keessaa yaa'an hundim biyyoonni hundim mootummoota isaanii waliin humna waraanaa isaanii waliin beekumsa saayinsiifim qabeenya qaban waliin laggeeniifim mukkeen hundim urjileeniifim pilaaneetonni hundim aduun addeessim malaayikonni hundim samiifim dachiin torban arshiin rabbim walumaa galattim wanti hundim rahmataafim hayyama rabbii guddaatiin jiraatum hayyama rabbii guddaatiin alattim wanti tokkolleem sochoom dhaabbachum dalagum kennum fudhachum ol ka'uufim gattaa'um hin danda'um hayyama isaa males wanti tokkolleem kan nama miidhuufim fayyadus hin jirum rabbim qaama tokkorraalleem haajaan qabum nuti garuu yeroo hunda isatti hirkatooram inni jiraatam jalqabaafim dhuma hin qabnem inni allaham inni mootiiram mootummaanis tan isaa qofam gabbartis isa qofatum dhaqa godhatam wanti samiifim dachii keessa jiru hundim adum ji'aafim urjiin gaarreen mukkeeniifim uumamaaleen lafarra yaa'u hundim akkasumas ilma namaa keessaallee hedduun akka isaaf sujuudan hin arganim namni hedduun azaabni itti murameera jira yaa Allah wanti kun nama sodaachisa uumamaaleen rabbiin uume hundim isaaf bitamoora hunduu isaaf sujuudum kan sujuuda didem uumama xiqqaa tokkum sanuu uumamaaleen jiran keessa isa irra laafaa jiramuun beekamum ilma namaa keessa hedduun nama rabbiif sujuuduu didem azaabaaf qopheeffame yaa ilma namaa rabbii arjaa kan waan hunda si badhaasim akkanatti si jiraachisaa jiru kanatti kafaruu maaltu si dandeessise laata rabbii bishaan laafaarraa si uumim si bareechim aqlii si kenne dachii tanatti si makididuun kun eessumaa argame laata rabbi nama qajeelim isaaf sujuudim warra jannataa ta'u nu haa taasisu jecha qubbii kiyya kanumaan xumura wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Ardiin Awurooppaa qaroominaan beekamti. Namni hundi maqaa Awurooppaa yoo dhagahe beekumsaa fi qaroomina, guddina diinagdee ol'aanaa fi teeknooloojii gurguddaa qofa yaada. Gama tokkoon dubbiin tun dhugaa fakkaattus qaroominaa fi qabeenyaan duroomuun maal jechuu akka ta'e adda baafachuun barbaachisaadha. Awurooppaan gama diinagdeetiin guddattee jirti. Haa ta'u malee hammeenyi dachee tanarratti raawwatame hundi dachee Awurooppaa tanarratti yookiin ammoo uummata Awurooppaatiin raawwatame yoo jenne dhugaarraan fagaatu. Waraanni addunyaa tokkoffaan guutumatti Awurooppaa keessatti gaggeeffame. Waraanni addunyaa lammaffaanis irra jira isaan Awurooppaa keessatti gaggeeffame. Israa'el tan amma uummata Falasxiin kana fixaa jirtus miseensa biyya Awurooppaati. Lammiileen Israa'el hedduunis Awurooppaarraa godaananii lafa Falasxiin irra qubatan. Ammaas Awurooppaa keessatti wantoota ajaa'ibaa hedduutu gaggeeffamaa jira. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee dubartoota gabaa geeffamanii gurguramanii isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu. Biyya Bulgaariyaa naannoo Istaaraa Zaagoraa jedhamu keessatti gabaa dubartoonni itti gurguramantu jira. Tibba arfaasaa keessa dubartoota qarree ta'an dahabaa fi faaya adda addaatiin miidhagsanii dhiira dura oofan. Dhiirris gabaa kana keessa dhaabbatee dubartoota gurguraaf dhufan laalee tan qalbiin isaa feetetti dhiyaatee gatii morma. Gabaan kun akka naannoo saniitti gabaa aruuzaa kan Jibsii jedhamuudhaan beekama. Jibsii jechuun maqaa biraa kan uummanni kun ittiin beekamudha. Uummata biyya Gibxii yookiin Ijipti irraa dhufe jechuudhaaf maqaa kana fayyadaman. Uummanni kun Kaalaayidizii Roomaa jedhamuudhaan beekama. Uummata gosa Roomaa kan addaati. Awurooppaa keessatti uummata akkaan tuffatamuu fi dhiibamaa turerraahi. Isaanis akkasumatti uummata Awurooppaa jibbaa jiraatan. Yeroo hedduu bakka qubatanitti nama gosa biraa osoo ifitti hin makin qubatan. Warri Bulgaariyaa keessaa ammoo kan addaati. Naannawa qubatan saniis qulqullina isaan eegan. Meeshaa dulloomtuu fi balfa bakkuma arganitti jiisan. Haala kanaan uummata biyyaatiin wal lolaa jiraatan. Uummanni kun gama hawaasummaatiin wal qabatee uummata ajaa'ibaati. Gaa'ela dura dhiiraa fi dhalaan walitti laaqamanii yookiin walitti dhiyaatanii akka jaalalleetti akka waliin jiraatan hin eeyyaman. Dubartiin hundi hayaa ofii eeggattee, dubrummaa isiitis eeggattee jaarsa eeguu qabdi. Dubartiin gosa Kalaayidizii dhiira gosa biraatiin heerumtu. Dhiirrinis intala gosa biraa hin fuudhu. Kanaafuu martuu gabaa aruuzaa kanatti wal arguudhaan wal laallata. Dubartoota gabaaf dhihaatan keessaa ulaagaan ijoon dubra qarree tan dhiirri takkaa isii biran geenye ta'uu qabdi. Isiin amma dura heerumte yookiin tan dubrummaan qabne bifa kamiinuu gabaa tanatti dhihaatuun isiif hin hayyamamu. Gatiin intalaa bareedina irratti hundaa'ee garaagarummaa qabaata. Bareedinaan cinatti umriinis gatii irratti dhiibbaa qabaata. Intalti umriin xiqqootan heeruma geesse bareedduu taanaan gatiinsii ol dabala. Umriin xiqqaattee yoo bareedina qabaatiin ammoo gatiinsii ni hir'ata. Bareedina qabaattee umriidhaan yoo bubbultees akkasuma gatiin hir'ataa deema. Intalti akkaan bareedduu taate hanga $21,000tti gurguramuu dandeessi. Afreejjiidhaan namni tokko waggaa tokko keessatti mindaan argatu $11,000 hin caalu. Kanaafuu intala takka bitachuudhaaf jecha waggaa 2 fi sanii ol hojjetee mallaqa kuufatuun dirqama. Kana booda gabaa dhaqee intala erga laaleen booda abbaa intalaa wajjin gatii irratti dubbata. Abbaan bareedinaa fi amala isii dhaadheessaa gatii isii ol kaasa. Gurbaan ammoo waan ni hanqata jedhee yaadu maqaa dhahaa gatii gadi buufata. Haala kanaan yoo walii gale intala bitatee gala. Uummata Roomaa kana biratti dubartiin akka barumsa fixxuun barbaadamu. Yeroo hunda intala gaafa isiin waggaa 16 guutteerraa kaasanii mana barumsaatii baasan. San booda gabaaf dhiheessan. Kanaafuu dubartoonni Roomaa tunniin hedduun isaanii kutaa 8 caalaan baratan. Sanuu warra carraa addaa argateetu barata. Kan kanarraa hafe dubartoota Roomaa 5 keessaa takka dubbisuu fi katabuun dandeessu. Akkasumas dubartoota 10 qofa tahantu sadarkaa lammaffaa carraa baratuudha argata. Haalli kun uummata Roomaa Kalaayidizii kanaaf akka aadaati. Aadaa waggaa waggaan ayyaanifatanidha. Kanaafuu gariin lafuma jala intala abaluu fuudha jedhee karoorfata. Intaltis abalutti heeruma jettee karoorfatti. Sirnuma aadaa gaggeessuudhaaf yoo taate malee gariin lafuma jala fixatee deema fakkaata. Haa ta'u malee namni haara olaallatuudhaaf dhaqus hedduudha. Gariin ammoo dhiira qabeenya qabu barbaadan. Isa dafqee hojjetee mallaqa waggaa 4-5tti walitti qabatee dhufe osoo hin taane isa ji'oota muraasaa fi yeroo waggaa hin caalle keessatti walitti qabateetti gurguran. Yoo namni mallaqa hin qabne itti dhufu gatii intalaa ol kaasanii ulaagaa fi seera itti baay'isanii ari'an.
Namni mallaqa qabu yoo itti dhufe ammoo laafanii fi gatii salphaatti itti gurguran. Tana quba qabdu. Raadiyoon Nurul Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu. Qophiilee isiniif dhiyeessuu jirrurraa gammaddanii barumsa guddoo akka argattan abdii qabna. Waan har'aaf kurfeeffannes asuma irratti goolabna. Gama keessummeessuutiin Farihaa Aadamii fi ana Usmaan Abdulaxiifiitu isin waliin ture. Qophii tafakkur Abdunaasir Tufaattu nuuf dhiyeesse. Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Yoo hayyama Rabbii taate torbaa walitti dachaana. Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhira harkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة